askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa ati argaa nu jaallatti lammuu keessan deebitu olmaa buubilii jettee ati gatiin dubbifattu ashama harkafamee nageenya mankoo kan jaalatan kabajaa isinii kabaayyatu hordoftoota boonee intarneetii warri keessaa warri alaa warreen afaan godha geessan cufti keessan iyyuu guutuu addunyaa irratti warri argamtan akkam jirtu nagaa keessan haala obboleettiin keessan boonee intarneetii nagaa kootii galannoo waaqee ufaa ta'uu isinii bakka nagaa ta'anii guyyaa keessaatti kana geessanii yoo yaasanii isheen jira warroonni miseensa boonee intarneetii ta'anii warroonni maatii boonee intarneetii ta'anii maatii keenya ta'an miseensa keenya ta'anitti dabalamaan affeerraa keenya yeroo hundumaatiin akkuma kanallee warroonni miseensa taatanii maatii boonee intarneetii taatan ammoo yeroo hundumaa laakshir koonti gochuun yaada keessanii koontii inboksii nuuf kaa'u hin dagatiina isniin jedha har'a viidiyoo biraatiin kachi jennee walitti baanii dhufne jirra viidiyoon keenyaarraa kan guyyaa kaanirraa addaa guyyaan kun guyyaa dhaloota boonee yookaan guyyaa booneen baay'ee jaallattu ta'uu danda'a. Kanaaf iyyuu kottaa waan boonee jettu dhaggeeffadhaa gammadaa fi illee gammachuun nama tokko kan nama hundaati waan ta'eef namoonni hundi garuu gammachuu namni baay'een hirmaatu ta'eetu jiru garuu namoonni tokko tokko ammoo gammachuu obboleettii ofii waan jaallataniif kanaaf guyyaan har'aa waggoota muraasaan asitti guyyaan kun guyyaa dhaloota kiyya sirreessuu hin taane guyyaa kana anumatu muudee fudhatee jechuudha akka dhaloota kiyyaatti guyyaa bilisummaa kiyya jedhee yookaan ammoo guyyaa dhaloota kiyya jedhee anumatu akka guyyaa dhaloota kiyyaatti anatu fudhatee akka guyyaa dhaloota kiyyaatti illee anatu kabajataa jira jechuudha. Kanaaf inumaayyummaan guyyaa dhaloota kiyyaan beeku waan sana ajaa'ibu jechuudha. Dhugaa rabbiin beeku. Guyyaa dhaloota kiyyaa hin beeku anam. Roobee kan dhaladhe beeka. Garuu guyyaan kun guyyaa maalirra kan dhaladhe ji'a meeqa keessa kan dhaladhe bara meeqa keessa kan dhaladhe ayidoon beeku. Innaa kanaaf iyyuu maal isin jechuu barbaade walumaa galatti guyyaa kana anatu muudee fudhate guyyaan kun ofiitu muudamaadha guyyaan kun guyyaa keessattuu tokko sanbataa akkuma kanallee akka mana amantaa ortodoksiitti guyyaan kun guyyaa taabonni ba'uudha hin beektanii ijoolleen ortodoksii harri 21 akka Itoophiyaatti astiroomaaramiidha. Walumaa galatti garuu guyyaa kana anatu muudee guyyaa kiyya yookaan ammoo guyyaa dhaloota kiyyaa waggoota muraasan asitti isin jira waggoota muraasan roosuu jiru waggaa 3-4 asii. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa bilisummaa booneetii yookaan ammoo guyyaa bilisummaa kiyyaati jedhee anatu guyyaa kana baay'ee waan jaalladhuufan har'a akka kanattiin viidiyootiin carraa yuutuubii kiyyaa wajjin wal qabatee anis ammoo haadha yuutuubii taa'uun jiru natti fakkaate akkasumatti. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana maaf akka kanatti hojjedhu jedheetiin akka kanatti faayamee dhufee isinii jechuu barbaade. Kanaaf guyyaan kun maaliree boonee dafii nutti mijattanii warra guutuu keessan guurii isin nyaachaa jiru. Guyyaan kun guyyaatti anii fi madaamiin kiyya haati kontiraataa samaana walirraa buufnee jechuudha. Guyyaatti anii fi madaamiin kiyya isheen kontiraataa samaana walirraa buufne. Maarree guyyaan kun akkamitti guyyaa siif adda ta'e si qofaadhaa kan samaana madaamii kontiraata irraa buusee bakkee jiru yookaan ammoo kontiraataan ala jiru jechuu dandeessanii jechuu mirga qabdan. Garuu akkaataan itti samaanaa sana walirraa buusanii ba'an akkaataa walii adda ta'uu danda'a. Yeroo isiniin jedhu rakkoon keessaa ba'anii fi akkamitti akka keessaa ba'an walii adda. Ani fakkeenyaaf akka kiyyatti dubartiin sun oomaanidha. Namticha dhalataa biyya kanaati. Dhugaa rabbii dubbachuu fi dubartiin sun jechuun ishee ibsu jiru. Walumaa galatti gabaabsee dubartii sana jechi ishee ibsu jiru. Dubartiin sun kan galtu mana amaatii isheeti. Amaatii ishee duukaa waliin jaallattu. Amaatii ishee duukaa wal ooddii. Fakkeenyaaf jechuudha amantaa musliimaa keessatti dhiifama amantii nama keessa seenuu kiyyaa osoo hin taane gaarummaa isaanii himuudhaa fi akka amantaa musliimaatti ramadaanni gaafa dhufu namni kamuu isa beekus isa hin beeknes afoon illaa naaf jedhii jedhaniiti afoon illaa waliif jedhaniiti ramadaana sana qeebalu jechuudha yookaan ammoo ramadaana sanatti seenan. Dubartiin kun garuu amaatiin ishee sun hanga mana sana taa'ettanii waggaa lama kan ishee bira hojjedhee
amaatiin ishee sun ni argaa ijoollee ilma ishee baay'ee jaallatti. Isheen ammoo dubartiin sun ammoo ilma amaatii ishee kana arguun barbaaddu. Maaliif gaafa inji ummoo akka yaada kiyyetti biyyuun isheen abbaan manaa isheen nama online irraa wal bare. Facebook ama fakkeenyaaf isin akka Itoophiyaa fi nu qofaatu Facebook irraa wal jala yookaan ammoo haganatti jettuun isaan lamaan madaamii kiyyaa fi arbaamni kiyyaa yookaan abbaan madaamii kiyyaa nama online irraa wal fuudhaa jechuudha. Inni nama Dubaayii isheen Omaanii jechuudha. Kanaaf akka kanatti yeroo isheen nama biraatti yeroo odeeffattu yeroo dhaga'u akka waan isaan tuffatanitti yookaan ammoo akka waan isheen nama online irraa fuudhee bakka akka waan kabajaan hin fuudhamnetti akka kanatti kan isaan na ilaalanii jetti bar yeroo baay'ee namootatti gaafa himattu firoota isaanii fe'itti jechuudha. Garuu dubartii sana rakkoo isaan gidduu jiru waaqayyo kan beeku hangan argutti garuu dubartii ishee kan kiyya sanatu baay'ee hamaxanyooftu yeroo jedhu jechuunti kana jedhamee ishee ibsu hin jiru isheedha jechuudha. Dhugaa rabbi. Amma fakkeenyaaf ramadaana kana keessa tallaajaan ishee qophaa, kiisii zubaalaan ishee qophaa, kushinaan tokko garuu buhaaraatii yookaan immoo qibama kan itti nyaata hojjetan qophaa. Isheen sunis amaatiin ishee sunis saraatanyaa biraa qabdi. Saraatanyaan sun Itoophiyaawidha. Guraageedha. Ani kan ishee kanaati. Yeroo abbaan manaa ishee torbee tokko bakka biraa hojjeta, torbee tokko mana tura. Yeroo inni mana hin jirre ani kanas ishee faana. Yeroo inni hin jirre ammoo saraatanyaa ishee kana ala jechuun ani ishee bira rafuu hin barbaadne wal bira rafuu barbaadna garuu fedhii ishee waan hin taaneef ani saalonii keessa rafaa jechuudha. Ta'eetu jiru. Amaatii ishee kana wajjiniitiin fakkeenyaaf amma ramadaana kana keessa isheen sufura qobaatti amaatiin sufura qobaatti nyaatti. Amaatiin ishee osoo ilmi ishee wajjiniitiin nyaatee osoo ilmi ishee faana ramadaana kana soomee baay'ee gammachuu isheetti. Sababiin isaatu ilma isuma qabdi waan ta'eef jechuudha. Ilma tokkicha isuma qabdi. Durba afur qabdi. Isaatiin ammoo durba afur ilma immoo tokkichuma kana qabdi jechuudha. Kanaaf osoo isa duukaatii ramadaana kanatu inni sufuraa irratti ishee wajjin nyaatee utoo inni ishee wajjin kolfee hin jaallatte haatisa. Garuu isheen kun immoo niitii isaa sodaata. Isinii galee kanaaf walumaa gala dubartiin suni anaan ishee duukaa dubbatti naan jetti yeroo isheen hadiyyaa naa laattee jechuudha yookaan immoo kennaa naa laattee yeroo itti deebistee na laaffisuuf fa'aa qabdi jechuudha. Yoo mana baatu na dhiisteeyyuu hin baatu malee wajjiniitiin jooraan oolaa mana hin ooltu maaliifi kilaasii tokko qofaa qabdi. Kilaasii tokko qofaa qabdi saalonii baatee saalonii taa'uuf isaa wajjin walitti dubbattu wal oolti. Kanaaf kilaasii sana keessa waan ooltuufi bakkee makiinaa qabdi bakkee keessa jooraa oolaa jechuudha. Yeroo kana immoo uffata tokko sun jira uffata ijoollee miicuun jira ijoollee xixiqqoodha waan ta'eefi kana hunda deemaa oolee yeroon dhufummoo kun maaliif hin taane uffanni ijoollee akkas ta'e jetti uffanni ijoollee miicamne jetti dhugaa rabbiiti baay'ee jechuudha. Si duukaa dubbatan jetti nyaata isaanii nyaatan jetti sarraatanya isaanii duukaa dubbatte jetti man tokko keessa jirra sila qofatti isheen kilaasii keessa jirti kushinaan tokko akkamitti nama duukaa hin dubbattu baay'ee cima ture jechuudha. Haa ta'u garuu dhumarratti baatee mana sanaa baate ji'a jaaf mana sanaa baatee mana kiraa fudhattee ammoo maal gootii mana fooqii 8ffaa kan ishee fudhattee jechuudha. Fooqii 8ffaa kanarratti gaazii bittee jechuudha. Bitaa gaazii bitteeti akka manatti nyaanni hojjetamne fooqii 8ffaan kun balakoonaa qaba beektanii balakoonaa warra beektanii balakoonaa sanarratti jechuudha. Aduu biyya ormaa akka kana gubu kana keessatti nyaata achitti hojjedhaa jechuudha balakoonaa kanarratti. Maaliifi aarti mana keessatti nyaanni hin ajaa'a jetti maaliif amma mana godhatte waan ta'eefi nyaanni mana keessatti waan ajaa'uufi manni kiyya waan baduuf nyaata bakkeetti hojjetaa jetti akka kanatti dhabba kiyya xuroofachaa jechuudha. Osoo abidda asiin na gubu osoo aduun akka kanatti asii kenna gubuutiin nyaata sana bakkeetti hojjedhaa jechuudha. Abbaa manaa ishee fi ishee qofaaf yoo hojjette gaariidha. Erga isheen mana qofaatti baafatte immoo warri Omaanii kun akkuma jiraniin as galagalanii jechuudha. Ilmaayyummoo isheen dhumarratti ilmoo sadaffaa deessee ilmoo sadaffaa kana deessee ji'a tokko ishee sana maaliifi ani haadha qabaa ofii kiyyees booda haadhan ta'a. Isheen hammam garaa natti haa jabaattu malee isheen hammam natti haa cakkantuyyuu malee ittiin cakkanu jechuudha. Yeroo isheen garaatti baattullee dhugaa baay'ee tokko bara dubartiin sun immoo rabbiif dubartiin sun ani jechuun uumama rabbiitii waan ta'eef akkamitti uumaa rabbii miti jennuu hin qabnu malee
dhugaa dubartiin sun nama miti otoo jedhamee anan natti tola jechuudha. Garuu rabbitu uume waan ta'eef immoo rabbi wajjin walitti bu'uu ta'a jechuudha. Waan isin ajaa'ibu bishaan bulluqsee jechuudha. Bishaan bulluqsee mazabzafaa yookaan immoo saafaan beektaniini sanatti naqeetiin ishee jala taa'ee miila ishee dhiqa. Rakkoo miti. Yeroo sana miila ishee dhiquun keenyi suni har'a ifatti na baasee jechuudha. Yeroo sana ishee jala taa'ee miila ishee dhiquun kiyyaa, yeroo sana ishee jala taa'ee miila ishee sukkuumuun kiyyaa, yeroo sana bishaan bulluqsee ishee jala taa'ee miila ishee dhiquun kiyya sun har'a ifatti na baasee jechuudha. Dubartiin sun dubartii guddoodha, fordoodhallee. Akka kanatti uffata ciisaa hin beektanii uffatuma nuti normaal uffata jalatti uffannu jechuudha. Sana uffattee teesseetii aqna ishee kana guutuu akka kanatti misaajaan godhaa jechuudha. Rakkoo miti. Kunoo har'a ifatti na baasee. Isinii galee. Kanaaf maal jechuu barbaadee ani isheen hanga kanatti dabde je'ee dhugaa rabbii guyyaa tokko isheetti dabeen beeku. Guyyaa tokko nyaara kee isheetti hin badu. Yoo isheen na arrabsite garuu waan barbaadde jettee na arrabsiti. Waan barbaadde jettee yeroo isheen na arrabsitu kanaan dirqama nama waanan ta'eef nama foonii waanan ta'eef niin dalala. Yeroo an dalan immoo dallantee naan jetti. Dallantee mana kee seexanatu galaa maal goote jetti. Jinniin natti galaa jetti. Ati jinnii yeroo naan jettu fa'aa jirti. Maaliif fuula kiyyinii kamuu naan jetti. Maal nama akka kanatti halkanii guyyaa sin cagadu nama boqonnaa siniif laanne utoo akkatti daa'ima isaanii baattanii deemtanii utoo akkatti. Abbaan manaa ishee garuu yoo dubbate hin sodaatan isheetiin jechuudha. Garuu waan isheen gootu kana hundumaa hin arga. Jecha ishee immoo dhagaa. Abbaan manaa haadha manaa sodaatu immoo yeroo kamuu jecha haadha manaasaa jechi tokko soba jedheen fudhatu. Waan isin ajaa'ibu. Kana beektanii yeroo nu beektan jechuudha. Achiitii ji'a isan itti guyyaattiin ba'ee kana deessee ji'a tokko fixxee akka isheen sireerraa kaatetti inumaayyuu immoo qophaa ishee dhiisee irraa hin baane. Qophaa ishee dhiisee irraa hin baane. Maaliifi yoon dubartii kana rakkoo keessatti dhiisee ba'ee borguufuu na dha'uu danda'a waan ta'eef. Yoo otoo isheen illee hin da'iin akka isheen na gubduufi utoo isheen hin da'iin akka isheen garaatti baattu sanatti daa'imni isheen lafaa qabdu tokko waggaa 6 tokko waggaa 4. Daa'ima kana duukaati akka isheen nama hin qabnetti yookaan akka amaatiin bira hin jirretti daa'ima kana duukaa walitti dhiisee hin ba'an ture. Garuu har'a gufuu keessatti yookaan rakkina keessatti dhiisee yoon ba'ee bor gufuu na dha'uu danda'a. Milkaa'uu dhiisuu nan danda'a. Dhugaan kiyya har'a isheen na ukkaamsitee dhugaan kiyya har'a isheen rakkina har'a isheen narraan geesse kun wanta guyyaa tokkootiin ammoo isheen gifii isheen natti gafte sana an deebi'ee fudhachuu nan danda'a waan ta'eef danda'ee deessee daa'ima ishee kana yeroo isheen mana marfee opereeshiniitiin deessee mana marfee yeroo isheen turte kana daa'ima ishee warra manaa wajjiniitiin anatu bulaa ture. Daa'ima ishee natti dhiistee torbee lamaaf illee Taayilaandii deemteetti abbaa manaa ishee wajjiniin yeroo kana galaala. Yeroo kana kilaasii tokko keessatti mucaan dhukkubsate yeroo sana mantiin natti kennitee deemteetti mataa kan ijoollee jechuudha qaama isaanii. Ani nama manaati taaksiin beeku maaliin beeku ijoolleen kun gaafa dhukkubsatan eenyutu geessa amaatiin guduu kama wal ooddi ijoolleen amaatii geettiin butiin jetteetti. Dhukkubsate mucaan ishee gaafa dhukkubsatu dirqama amaatiitu geesse gaafa sana jechuudha obbolaa durbaa wajjiniiti obbolaa fi doo'eessa obbolaa abbaa manaa ishee wajjin jechuudha. Kana ta'eetoo jiruutii fakkeenya hamma deessee ji'a tokko amaatiin isheen abbii haadha ishee obbolaa ishee obboleessa obboleettii lamaa fi obboleessi tokko haadha ishee dhufanii jiranii jechuudha. Isaan immoo yeroo dhufanii nyaata kee ji'u baraataa kana maalii kana waanuma isaan hin nyaanne waanuma sana hojjechiisnu hin jiru jechuudha. Ani mana hojjedha kana hunda lakkiin jiru. Maaliifi hojiidhallee waan ta'eef garuu hojjettee booda otoo isheen afaan isheenirraa qabattee utuu isheen bakka gooti jettee na galateeffachuu haa dhiistu ani galata namaan barbaadu yoomiyyuu garuu nam tokko yoo isinitti hin dubbanne yoo isinirraa callisee hojiin iyyuu isinitti hin baay'atu. Natti baatee hin jettanii jechuudha. Achiitii gaafa sana gaafa ittiin bahe kana guyyaa har'aa kana akka Itoophiyaatti akka guyyaan har'aa kun 21 ta'e beeka maaliifi ji'a tokkoon isaa dura warra keenya dabalee waan ta'eef akka guyyaan har'aa kun 21 ta'e nama ni jiran 21 kun maal akka ta'e ni beekaa jechuudha. Achiitii bakka narra ba'ee dhugaa rabbii narra ba'ee abidda saafaa sanas nan dadhabee bakkeetti nyaata hojjechuu sanas nan dadhabee darbee immoo inumaayyuu immoo otoo ijoollee warra xixiqqoo kun na bara bulanii mucaa daa'ima kanii ji'a tokkoo sana jechuudha mucaa baay'ee xiqqaa sana sibira rafaa kana booddee masluu intiinaa jette
itti gaafatamummaan kan keeti kana booddee. Kanaafiyyuu akkatti haffaaxaa uffisanii yookaan immoo akkatti pambarsii uffisan akkatti aannan hojjetanii fi waan hundaa ammarraa kaasii bareette. Gaafa dhaqee kana hojjechuu eegalee isheenuu har'a boqonnaa laachaa hin jirtu. Anu asittuu ibidda keessatti nan gubadha. Asittuu ijoollee isheetii asittuu uffata yeroon tokko sun qabu ishee duukaa jooraan oolaa. Gaafa kana akkamiin ta'a? Maraachuu dhufanti. Du'uun kiyya rakkachuun kiyya asittuun ooluumi hin oolu. Ni murteessee jechuudha. Dhugaadhamoo waan tokko hin beeku. Bakkee kanarra waan tokko hin beeku jechuudha. Dhugaa waaqa. Achii nan murteesseetiniin gaafa sanaa guyyaa kana jechuudha. Guyyaan sun facaasarra ture. Sanyumaa jedhama yoo facaasan akka naannoo keenyaatti facaasa jechuun hojii dureetti kan aanu sana jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa bor oolee jechuudha. Achi guyyaan sun guyyaa facaasaa ture ni murteesse jechuudha. Isheen mana jirti, abbaan manaa ishee jira. Ganama daa'ima fiddee natti kennitee geesse abbaa manaa kiyyaatti kenni jettee isatti kennee haati ishee saaloonii jirti. Obboleessi ishee saaloonii jira. Akkuma kanallee obboleettiin ishee saaloonii jirti. Achiiti isheen kilaasii keessa jirti. Walumaa galatti jechuudha. Nama murteessee gadi ba'eetiniin birrii kennadhee dhufaan jedhee hawaalaa jechuudha. Hawaalaa kennadhee dhufaa jedheenaan isheen jettee uffatuma tokko uffadhee paaspoortii kiyya kaleessa fudhee kaadheera. Sana surree kiyya keessa gadi suuqqadhee maal akkuma fuunee haqi isheen aduu kan dabarree haqa kiyya miindaa kiyya kan ji'a tokko isheerratti dhiiseen ba'ee miindaa kiyya ji'a ja'annaa laattuu ji'a lamaan fayyee sadiin fanaa laatti sanuma deebistan irraa liqeeffatti turte. Achii miindaa kiyya ji'a tokko sana irratti dhiisee gadi birrii kennadhee dhufa ji'ootuma isaan taa'anii uffata bijaamarra uffadhee hin beektaniin liftii jechuudha. Kan ittiin darajaa gadi bu'an sana maashinii sana achi keessatti firraa baasee zuwaalaatti aanu keessatti bijaamaa sana darbadhee kootii gurraacha tokko uffadhee maaliifi na baruu danda'anii fagootti maaliif asiinis maskootti bakkeen sun bakkee keessadha. Mana sholoqoon qabu jechuudha. Achiiti maaliin godheeni kootii sana bakkee keessatti firraan darbadhee jechuudha. Akka isaan hin bareetu kootii sanas waan beekaniif bakkee keessatti firraan darbadhee achi booddee yaa Waaqayyo akka fedha keenya godhin jedheeni akka fedha keenya godhi jedhee hin ba'e jechuudha. Siimii kiyya taaksii keessa seenee siimii kiyya nan cabsee dhufee gaafa guyyaa sadii hojii seenee gaafa guyyaa sadii hojii seenee kana isaan nama afur fakkeenyaa fi abbaa manaa isheedha daa'ima ishee lamaan nama afur otoo hojiin isheen nama gaarii taatee yeroo naa kennitee tushiin fakkeenyaaf fuutee jooraa hin ooltu ta'e tushiin isaa 24 bakkee hin ooltu ta'e otoo wayyaa qofaan tokko isa waychuu waan mana keessatti hojjedhan ta'e hojiin hin baay'atu. Achi mana 12 kana nama 12tu jira jechuudha. Mana kana keessa mana hojii galee kanatti mana isheetii ba'e ji'a 7 hojjedhee achi ba'ee mana tokkoon seenee mana sana sin turre ufeetii mana kana seenee jechuudha. Mana kana kunoo har'a waggaa 3ffaa kiyyaa ramadaana dhufu jechuudha. Waggaa 3ffaa kiyyaa ramadaana kana. Kanaaf maal jechuu barbaade guyyaa kana guyyaa bilisummaa quuqama guyyaa dhaloota kiyya jedhee kan moggaafate ana. Maaliifi dhugaa rabbiitii erga manaa ba'ee hojii dhabee rakkannee beela'ee harka namaan laallee dhukkubsadhee harka namaan laallee yeroo tokko yeroo lama yeroo sadii yeroo na dhukkubullee hin jiramit yeroo tokko utaallos fakkeesse qorras fakkeesse waan tokko hin jiraame yeroo kanallee ofuma kiyya maallaquma kiyyaatiin mana yaalaa deemee dhugaa rabbi tokkicha madaanii kiyya kun akka obboleettiitti akka haadhaatti akka hiriyyaattis natti dhiyaattee dhugaa bakka hin jiraamtiire. Kanaafi guyyaa tokko osoo hin rakkatiin osoo harka namaan laalin osoo hin beela'in osoo hojii dhabee mana ijaazaa hin taa'in mana ijaazas otoo hin kanfaliin hanga har'aa kunoo galanni Waaqayyoof haa ta'u sammuu kiyya nagaa yeroo argadhee yeroo boqonnaa qabaadhee ijoollee hojii yaada wal jijjiiree kunoo akka kanattiin viidiyootiin ba'ee isin faana haasa'ee otoo yeroo sanaatii unkaan akka kanatti ba'anii viidiyoo haasa'uu miti silkii nama jalaa kaasuuf rikoordii nama barreeffamaan deebisuuf unkaan guyyaa galgala ciistee yerootti deebistuu qabdu maaliif ijoollee hojii waan raftuuf jechuudha. Har'a garuu kunoo akka kanatti carraan kun naaf ta'ee akka kanatti taa'ee isin faana haasa'uun jira jechuudha viidiyootiin. Waan an barbaade uffadhee waan an barbaade isin hadhee kana jechuun hojii Waaqayyooti jechuudha. Maaliif ani guyyaa sana yoon du'e asittuu nan du'a yoon rakkadhe asittuu nan rakkadha waan ta'eef akka fedha kee jedhee gaafa sana guyyaa sana waan an ba'eef Waaqayyotti guyyaa sana gungumaa waan an ba'eef Waaqayyos gungumni kiyya dhaga'ee yookaan ammoo Waaqayyos simata kiyya dhaga'ee naaf owwaatee hanga har'aatti na gargaaree osoo rakkatiin dhugaa rabbii.
maaliif ammoo fakkeenyaaf yeroon akka kanatti ammararee yeroon haasa'u dhugaa waanuma injiraamti wanti kun wanta haaraadhaa namoonni jiraachuu danda'an wanti kun wanta haaraa ta'e miti garuu ani yeroo sana akkamitti akkan dabarsee yeroon sun maal akka ta'e anaaf waaqayyo qofaatu beeka jechuudha. So kanaafi guyyaa kana ani guyyaa bilisummaa biyya jedhee guyyaa kana akka addaatti kana laaluu fi barreen gaddaallee guyyaa kana ufuma kiyyaa mana keessatti jechuudha galatoomaan dabarsee jechuudha. Kanaaf guyyaa kana guyyaa dhaloota kiyya yookaan guyyaa bilisummaa kiyya jeetiin ilaalee jechuudha wanti hin dabarree jiru garuu wanti sun hanga darbutti obsa guddaa nama gaafata jechuudha. Isin illee obsa guddaa nama gaafata. Innaa kanuma isin jechuu barbaade kanaaf guyyaa dhaloota kiyya yookaan guyyaa bilisummaa kiyya waan ta'eef guyyaa har'aa guyyaa gammachuu kooti waan ta'eef akka kanatti isinitti dhufee isin faana haasa'uu jira gammachuu kiyya akkasiin faana qooddatanii fi viidiyoon kiyya har'aa kanuma fakkaata hundi keessaniyyuu waan wajjin turtaniif galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti nagaa naaf turaa isin hundi keessaniyyuu jaalatamtoota. Askumni lagaa ya dubbee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Askumni lagaa ya dubbee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa.